Ashama akkam jirtu kabajamtoota koo ergaa gabaabduun isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hamma dhumaatti akka isin na dhaggeeffattaniif kabajaan isin affeera. Ilmi namaa jiruuf jireenya keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsa. Gaddaaf gammachuu dabalatee taateewwan garaagaraa keessummeessa. Yeroo addunyaa kana irratti jiraatutti boo'uu, gammaduu, gadda, kufanii ka'uu, daaruu, beela'uu wanta hedduu danda'a. Gara ijoo dubbii kootti yeroon dhufu kufaatii keessaa kufaatii guddaan ija qabaatanii mul'ata dhabuudha. Mul'ati keenya eessa jira? Mul'ati kee maalidha? Kaayyoon kee maalidha? Keessi kee maal barbaada? Keessi kee maal sitti hima? Keessa kee dhaggeeffadhu. Yeroo jiraannutti maal akka barbaannu adda baafannee baruutu nurra jira. Yeroo gammannu gammachuu keessaa alatti gammadu, wanta nu gammachiisu gochuu, wanta barbaanne sana bukkee ga'uudhaaf, kaayyoo keenya sana bukkee ga'uudhaaf jabaannee hojjechuutu nurra jira. Nama jabaateetu bakka kaayyoo isaa ga'a. Nama jabaateetu bakka yaade bukkee ga'a. Nama jabaateetu abjuusa harkaan qabachuu danda'a. Jabaannee hojjechuu. Kaayyoon keenya yookiin karoorri keenya wanta guddaadha yoo ta'e, wanta har'a nu harka jiru, har'a wanti nu hojjennu namaaf hojjenna yoo ta'e, ga'umsa keenya hojii sana irratti agarsiisuun nurra jira. Mana keessatti ijoollee guddisuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf mana miiccuu yoo ta'e, yeroo mana miiccinu haala gaariin miiccuu. Wanta hojjennu hundumaatti, wanta responsibility nutti kenname hundumaatti ga'umsaan ba'uu danda'utu nurra jira. Wanta tolaa ta'uu danda'a, hawaasa keenyaaf hojjechuu, community keenyaaf, bakka adda addaa wanta barbaade, wanta hojjechuudhaaf nutti kenname seeraan hojjennee yookiin dirqama keenya baanee ga'umsa keenya agarsiisuu danda'utu nurra jira. Jabina keenya agarsiisu. Sana yoo goone adeemsa keessa bakka yaadne sana ga'uu dandeenya. Tokko toon jedhami lama hin jedhamu. So wanta har'a nu harka jiru, wanta irra xiqqoo sana sirrimatti jabaannee hojjennee adeemsa keessa abjuu keenya bukkee ga'uu dandeenya. Inni kanan jechuu barbaadu gammachuu keenya limited gochuu dhiisuu yookiin immoo yeroon konkolaataa bitadhee mana wanta adda addaa jennee kiraayiteriyaa baasuu dandeenya. Wantoota nu barbaachisan adda baasannee beekuudha malee wanta sanaaf bitamuun hedduu wanta hin barbaachisnedha. Bitamuu jechuun yeroo konkolaataa bitadhuun gammadaa, yeroo mana bitadhuun gammadaa yookiin yeroo mana kiraayii keessa ba'uun gammadaa jenna yoo ta'e sun nun baasu. Yeroo nun amma qabnu kana, this is our moment. Kanadha momentii nun qabnu. Yeroo ammaa kanatti kan nun sirriitti gammannee kan nun jiraachuu qabnu. Yeroon keenya yeroon nuuf kenname kanadha. Akkas yeroon jedhu abjuu qabaachuun gara fuulduraadhaaf hojjechuun gaarii mitii jechaan jiru. Garuu wantoota hojjennu jiraachaa hojjechuu, of dhiphisuu dhiisuu adeemsa keessatti baana waan ta'eef. Har'a yoo of dhiphisne bor abjuun keenya, karoorri keenya, kaampaanii barbaannu yookiin wanta barbaannu harkatti yeroo gashannu dhiphina keessaa kan ka'e wantoota adda addaaf saaxilamuu. Wanta harkatti qabanne ijaan arguudha malee nyaachuu dhiisuu dandeenya. Dhukkuba adda addaaf saaxilamuu dandeenya. Dhiphinarraa of fageessuu. Gammachuu keenya keessaa alatti gammaduu. Gammachuu keenya namaaf dabarsinee kennuu dhiisuu. Akkas yoo goona ta'e jireenya keenya gammannee kaayyoo keenya, abjuu keenya, karoora keenya bukkee gahuu dandeenya. Mul'ata keenyas harkaan qabachuu dandeenya. Mul'ata ofii harkaan qabachuudhaaf jabaachuu, eenyumattiyyuu hirkachuu dhiisuu, yeroo hundumaa galateeffachuu, nama guutuu akka taane, ija qabnaa, gurra qabnaa, miila qabnaa, harka qabnaa kun gahaadha. Yeroon akkas jiru wanta yaadan bukkee ga'uun baay'ee salphaadhaa jechaan jiru. Hojii gaafata. Hojii sana immoo cimnee yoo hojjenne bakka yaadne geenya. Ciisnee guyyaa guutuu wanta harkatti qabannu wanti tokko iyyuu hin jiru. Yeroo keenya bakka hin taaneef haala hin taanetti dabarsinee wanti nuun argannu hin jiru. Sammuu keenya wanta xurii soorree bakki nuun geenyu hin jiru. Namoota nuun aal ta'an, namoota example nuuf ta'an, namoota encourage nu godhan, namoota yaadaan, wanta gaggaarii of sooruudhaan, wanta gaarii dhaggeeffachuudhaan, wanta gaarii dubbisuudhaan, kaayyoo ofii galmaan ga'uudhaaf immoo ganamaaf galgala jabaatanii hojjechuudhaan yeroo hojjennu jiraachaa hojjechuu. Yeroo keenya amma nu harka jirtu kanatti seeraan itti fayyadamnee bakka yaadne ga'uu dandeenya. Wanta nu harka jiru hojjettuu mana namaa ta'uu dandeenya, kaampaanii namaa keessa hojjechuu dandeenya. Isa seeraan hojjennee hojjechuu akka dandeenyu sammuu keenyatti himuu nurra jira. Of amansiisutu nurra jira. Jabina keenya ofii mirkaneeffannee
bakka geenye yeroo geenyu immoo seeraan successful taane yookiin immoo wanta geenye harkatti wanta yaanni harkatti qabachuu dandeenya. Kanaaf jabaadhu mul'ata qabaadhu mul'ata keedhaaf immoo kanatti gochuu qabdu eenyumatti hirkachuu toon taane waaqayyoon kadhachaa galateeffachaa mul'ata kee harkaa qabachuudhaaf halkaniif guyyaa irratti hojjechuutu sirra jira jechuudha. Hundumti keenya iyyuu Rabbi nu gargaaru ergaan koo har'aa kanadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Sooshaal miidiyaa wanta gaarii qofa haa fayyadamnu. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Horaa deebanaa dagaagaa guyyaa gaarii qabaadhaa.